Aduh tata cita rayu kok. Arifat kan? Arifat apa sedang kamu dia min berapa? Habis yang video you know hani dubar live video sih. Wallahi dingilash. Ichi konjiye na tidak bisa Arifat bannatish. Arifat isi. በቀደም ነግሬሻለሁ። አረ በእናትሽ እቺ ናሳይ በጣም ቆንጂዬ ናት። isi jadi wali kibuti ማንሳት ያት ነምን ቪዲዮ በኡን በርባዱ በር ዋው ነይ ነይ እስቲ Arifa bakka tanatti na da barsiisi dhiise. Tanatti na da barsiidu na minno callama ofiisi keessa kaatee deemtaa? ወይ ቢሻኒ ፉድ አራሬ ዲመጣ Wanti እየገዛሽ ነው እንዴ? ምንድን ነው? Dukkaannaan shekkee argaayis. Jangan kok kan video baten benyere di beka jette malifti jokina tikabdete maratti monde. Sudah ka bajiyari. Wallahi unatwan no. Sudah ka bajiyari. Ugasi ti Arifa. Unatwan ne arshu ምንድነው? አው ካል እሷ ሳትፈልግ ያለ እሷ ፍቃድ ቪዲዮ ተቀቡን ቀብዱ አመቦዳ አንቺን ቀም ነው ወላሂ ለዲ ማለት ነው ሽንኩርት አብስላ አንዷ እንደዚህ ታበላለች ብዬ እሷ የከተፈችውን ሽንኩርት እሱን ላሳየው ነበር እኔ ከዛ ካሜራን ስትቀበም ረገጠራ ሩበር ወኖ ረጅራ just family time ነረገጠ ማራ Damoza je tokko bitte kala dhugaa itti fesiduna maal jechuudha oma bira geeddarra fuudhaa qadeem. Damoza je tokko fitte kun ammallee waan xiqqoo malee fuudhee ammallee. La ilaha illallah guute makiinan. Wallahi guunne ammallee hay. Ila bishaan kaartoonii la fuute sargii qabda seeta. Wallahi sayyuu sadii nan dhiisen beektamti ergasii shanfaa fuuna. Bishaan fokkotaa fuute sii duuban. Naslaa fuudha. Anis sofi. Ani kanaafani bishaan bareedaa sanatu hin jiru neslaan jiru saniifani bishaan isa kana abbaa lama qofa fuudhe safara keessa laallanna jedhe bishaan isii xiqqoodha beektaa si mini maal gootare ganda moodasii daa'immaniiti waa bitattu adda ganda bambarsii moo sooftii barbaacha dhufne yaaki jetteere daa'ima keenyaafis bambarsii fuuchuu qabna maal hin dagatte moo madiinuu daa'ima Anchi essa geessan intini Nakasaarsu eddan asii taa'ee buna dhugaatiin achi meeshaan tokkochi biran tartu shamaraaf yonnoo gabatti gadhiisuu miti. Shamaraaf daa'ima gabatti gadi dhiisan maaliif jennaan waan bira geette biran tartu fuudhatuma deemti fayyaduu baate. Isinitti mee warri jaartii qabdan. waan ma fayyadu qofa fuuna nuti wallahi Anamma achi deemee bakka kaashaartiitti takka takkaan deebisiisa waan isin guuraa oolte kana ilaalaa sooftii diidama fuute mees qabe. wallahi habbaa jaaree diira dhiisi reedi Abbaa sargii qabna. asbeesaa ji'a shamatu dhufneen si'a Argitanii sooftii jaha gaayis mana kiyyatti sooftiin wanni barbaachisu parsantii muraasa AC qabaan akkatiin tuqan AC fayyadamu. maal ho'a qofa yeroo nuti intini dafqaan xaragachuu qofa miti bara AC kibilii qabdaa saaloonii qabdaa eessatti si to'ame. ho'aa fi miti Amma immoo saamunatti tarte ilaal jeenikaanii fuutee eegan mala xiqqaan isa tootalii guddaa fuuti. Guuri booda sirraa deebisa. Ka'ee jalaa baduu birrii harkaan qabdu. baga mobaayiliin baankiingiin harka jiraate asuma xaqxaq godhee baasee kaffala Dhugaa keetii eeggadhaa warri dhiiraa shamarran gabatti gadi dhiisan hojii deematiniin ofii yoo dandeettan ofii bitaa iyyuu maal hojii deemuun qaban asbeesaa ofii bitaa manatti fidaa kanan ta'u taanaan gargaarsan jaallatan wayi warra dhiiraa kana ofiif ta'abuu barbaaddu gabaa keessa deemtanii shunkurtiif timaatimii funaanuu barbaaddu birrii qusachuuf jecha yaada deeggaramaa kun maal akkasii qonqaannaa ta'uun garuu qonqaannaa miti yootiin akkasumallee hin jijjiiramu. wallahi yaa kiifan tashruu fil ardi yaa kiifataa jedhanii jiraachuu dhaga jiraatani maal ibboo birrii tuun akkana qoroggoduu yoon bor biraa du'e yoo Duunan duute kaa. Yaa ka orman nyaata bargaafate duute.
Ka'ee jalaa miliquu jara tan amma taphate. Wallahi birrii baankii keessaa baasen kaffala reedi. Hera Madi ol kottu dubbu ol deemeera gara parsiiliidhaaf intinii koompartiin fudhaa. Kunoo singilii maaluu bittimee singilii dhawiifuu yoo meekaappii maafi waan. Abbumatitti fuudhe mataa siitotittiidha jechuudha waan biraandii jechuudha waan abbaan tokko birrii 600 waan abbaan tokko birrii 500 waan ikkirmittiin jettee waan xiqqoo fuuti. Laa ilaaha illallah qeensaan jekkamitti waddaatti. Gammarte kaareedii qeensa rakkabachuu ariifaan wayinee ijaazaa. Ayi koo gaafii qabna. Qeensa kana dhedheeratu kanaan akkamitti waddaata oduu. Sadeeffatu waa seenol. Gisee sadiin baafatta akka gabaan saadhaan galle. Ayi kan nu deebi'u kun gaafii dhiira hundaatti akkaataa kanaan si gaafadha. Moo harki tokko na saadha. Malee Oromoo akkam jettan? Hundee nama kotootaa warra sanuu kotoottaa hin danda'u wanti keessan kun. Yaa deebisuu qabdi. Gaafa turee gaafii kana deebisuu qabdi. Yaa gaafii kana. Yookiin hin dhiqattu yoo hin dhiqatti ta'e immoo akkamitti nuuf himtu? Yaa bishaan biyya namaa kun immoo badaadha humna qaba to'a itti godhan to'a nama godha. Daawunii guddaan hin jiru waan ta'eef balleessanii. Sharikaan kun teessee waaqayyaaf. Nyaata rakkoo hin qabu nyaata qeensa wajjin nyaati nyaanni maankaa fa'aa nyaata itti sokkee nyaanni rakkoo hin qabu. Nyaanni rakkoo hin qabu barre yaa. Maankee nyaata. Bareeddu koo. Yeree konjoo jirta. Yaa guys mee akkamitti? Rabiyaa salaataa hin salaattu dhiisi ka salaataa rakkoo hin qabu. Salaata maali salaatti kana? Salaanni rakkoo hin qabu salaattu yookaan. Isa jinni ofitti keesse salaatti? Gaafii nu deebi'uu qabu kun akka dhiiratitti. Ayi cammiraalle chinjisaa raasuu xifir maastakkalwaa. Kaayyoo si gaduun qabduu lubbu. Ay misiyo ene konjoo bakka amma si zoor jalaa badaa hojii jara tana isaaba matara tonna baasti. Ara amma yeroo akkanatti makiinaa laaltu jechuudha sitti guutaa dhufee jennaani nutti dhuftee kokkee nu qabuuf isaa wattaan baadha. Makiinaa akkatti guute kanaani maraataadha wanna jedhuuf. Jiru reedi wallahi wanta akkana jedhan haga fixannee si dawwallu jechuudha niqniq qallam gara biraa deemee barbaadde. Oomishni oriijinaala tokko argadhee $100 kan qaba bitadhee gala. Naa biti rabbeedhi. Gadiira. Kadhalaa gaafadhu naa biti. Miliqaa jiraanuu kuloon argitani. Siidunaa akkuma ati salaatan beetti naan jettee. Eenyuun akka naan jedhame. Siidunaa firraan gadeen dadhabduu kana yaa rabbi masaanumaan rabbi lafaan ol natti kaase. Salaata illee rakkoo qaba ajaa'iba. Namoota koomentiidha jettee. Arrabsuu fe'ise wallaahi sinidhaa rabbina. Dhaqataan si godha isaa lubbuu. Maaliif arrabsitamaa? No. Meemee si dhumti